duraanii maqaansaa akka hin eeramne gaafate tokko bara bulchiinsa TPLF waggoota 23f erga hidhamee yeroo jijjiiramaa gadhiifamnaan gara Yemenitti baqate. Hidhaatti dachaasaa jennaan biyyaa baqadhee jedhee jira. Yemen magaalaa Edenetti lammiilee Itoophiyaa dhibbaan lakkaa'aman biroo wajjiniin mana hidhaa kana caalutti hin bahee jedha. Haala keessa jirus gaafadheen jira. Bakki itti daladde Harargee Bahaa gaara mul'ata. Akkamitti akka biyyaa baate natti himi. Waggaa 23 hidhamee waggaa 23 eegaan hidhamee boodaniin bahee waggaan bahummaas na barbaadanii hidhatti na deebisuudhaaf waggaa deemaniin achi jalaa baafadhe. Bara kamii kanatti qabamtee sababa maaliif ture kan isii qaban? 92 ABO'dha waraana ABO'dhaati hogganaadhaan ture abbaa birraatiin ture. Kan hin qabamne bara wayyaaneedhaa keessa. Haala mana hidhaa keessa ture minaa kaasi. Mana hidhaadhaa haala hamaadhaa ture. Sababa maaliitiif si qaban ture bara sana? Dhukaasa irratti hin qabame osoo dhukaasa jiru dhukkubsataa karaa Jibuutiitti ganana naquudha osootiin deemuutu nama madoo kan hin ayyaase dhukkubsataadhaan wajjin natti dhufanii rasaasa waan hin harkaa qabuun hin fitee san boodaniin qabame dhukkubsataanis kun dhumee kun horii hangi takkanii bahee gara Jibuutiitti nachi haasa dhukkubsataa san waggaa san mana hakimaatu Jibuutii keessa jira akkasitti nachitti qabamee hursoo galee hursoo waggaa 2.5 eegaan hidhame booda karaa suwaayitti ni dabarsanii suwaayii san ture achii baqaa ture achirraa baanaan san boodammaas hidhatti dachaasaa jechuudhaan nu barbaadanii achirraa ka'eetiin gara Soomaalii seenee karaa Bosaasootiin amma bakki inni nan jiru kunis mana hidhaa ka Itoophiyaadhaa kan Kacaalu keessa jirra. Rakkoo hammaata ilmi namaa jireenyaaf jiraachaa jirre keessa jirra amma bakka karaa makiinaa saaraa nuti irra gallurraa cuuphaan dhufee qawweedhaan irraa nu kaasee meeshaa keenya hunda ni jalaa gubee waa kaartoona nuti afannu hunda haala hamaa keessa jirra. Eessa jirtu? Adan keessaan jira amma Yaman keessa. Biyya Yemani. Ijoolleen illee bakka sana akka jiran kaaftee turtee mee waa'ee isaa nutti himi namoota gamiitu bakka sana jira? Namoota baay'eedha bakka kana jira kaartoona uffannaa waan nyaannu hin qabnu waan dhugnu hin qabnu iddoo itti fincaannu hin qabnu sa'a 24 namni fincaan ifit qabee akkanatti taa'anii jira fincaan kalee nama dhukkubsee asitti dhukkubsataa ta'ee namni dhumaa jira qabrii duunee nagarree waan qabriidha olii jiruu hamtuu jiruu hadhooytuu jiruu rakkinaa mana itti keessa jirru kana ala namni rakkoo biraa keessa jiru ni jira jeetu iyyaadu xiqqollee lubbuma takkitti nu baraara waan biraatiin lubbuma takkitti nuti immoo bakka takka gara nama 500tiin jirra jiruu ilmi namaa itti jiraatu miti tareelleen akka keenya kanaa miti. Ganna dheeraa rakkina argitee hidhaa keessa turte akka biyyaa baatee natti himte maaltu akka biyyatti hin deemne si taasise? Niin barbaadamaan amma chiinni milikee mootummaa jalaayis ni milikee bakka na barbaadaa jira waan ta'eef jecha achitti deebi'uu hin danda'u yoon achitti deebi'e yookaan hin du'aa yookaan hidhaa urmiitiin hidhamaa maatii xiyyaillee immoo iddoo isaan jiran irraan beeku qaamni lubbuu namaa baraaru lubbuu teenya nu baraaraadhaa jechuu barbaadeeti. Aangawoota mootummaa wajjiniin mari'achuun isaanii dhaga'ame. Marii torbaniin dura taasifame jedhame kanaan furmaanni hin argamne. Marii qaama sadaffaa hirmaachise taa'uudhaaf garuu beellamni qabameera. Dhimmoonni irratti mari'atan maali? Darajii Gonfaatu nutti hima. Ogeessonni fayyaa mindaan faayidaan garaagaraa fi haalonni biroon akka sirraa'aniif gaafachuun hojii dhaabuun mormii erga jalqabanii torban 3 guuteera. Baatii bilaa darbee akka nuuf sirratu jedhanii gaaffilee 12 mootummaadhaaf dhiyeessaniiru. Ergasii booda immoo mootummaarraa deebii dhabnee jechuudhaan hojii lagachuudhaan mormiitti jiru. Kanaanis hidhaa dabalatee hojiirraa ari'amuu fi dhiibbaan isaanirra ga'uu dubbatu. Gaaffii ogeessotaa deebisuudhaaf akka hojjetu garuu hojii dhaabuun fudhatama akka hin qabne ibsaa kan ture ministeerri fayyaa torban darbee gaafa jimaataa yeroo jalqabaatii fi qindeessitoota sochii kanaa waliin dubbachuun isaa beekameera. Haasaan sa'aatii 4 ture kun ministeerichaan kan waamame ta'uu BBC'tti kan himan qindeessitoonni sochii kanaa fi marii kanarratti kan hirmaate hakimni tokko haldureewwan 4 kaa'uu isaanii dubbateera. Ogeessonni fayyaa hidhaman akka hiikaman warri hojiirraa ari'aman akka deebi'an sodaachisuu fi doorsisuun jira jedhe akka dhaabatu akkasumas dhaabbileen fayyaa beeksisa hojii qacaruuf baasan akka addaan kutan haldureewwan jedhan dhiyeessuu isaanii ibseera. Aangawoonni gaaffii ogeessotaaf beekamtii kennuu kan hime qindeessan kun gaaffilee kanneen bifa akkamiin haa deebisnuu kan jedhu irratti garuu garaagarummaan uumamuu hime. Gama ministeera fayyaatiin propoozaala keenya fudhadhaa yaadni jedhu dhiyaachuu kan eeree hirmaatan kun qabiyyeen kun garuu ogeessota hin amansiifne jedhe. Qabiyyee propoozaala kanaa BBC'tti hin dubbanne. Marii booda garuu deetan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa miidiyaa biyyaalessaa irratti dhiyaachuudhaan gaaffii ogeessotaa yeroo dheerateef gangalataa kan dhufe rakkoo kuufame ta'uu dubbatan. Dabaluudhaanis ogeessota gara hojiitti hin deebine irratti hanga heeyyama hojii irraa fudhachuu kan ga'u tarkaanfiin seeraa akka fudhatamu akeekkachiisaniiru. Qindeessan sochii kanaa
Biiroon Kominikeeshinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa qaama sadaffaa fi walabaa ta'ee akka mariisisu mariin dura taasifamaa jiraachuu BBC'tti himera. Haa ta'u malee tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru irratti hundaa'uudhaan shakkiin murannoo dhabuu jiraachuu dubbatan. Mootummaan torbanootaaf hojiin dhaabbilee fayyaa hin gufanne jedhus dhaabbilee fayyaa irratti dhiibban mul'achaa jiraachuu xalayaawwanii fi beeksisaawwan ba'an garuu rakkoon kun jiraachuu mul'isu. Hojii dhaabuun mormii gaggeessuun rakkoo guddaa fidaa jiraachuu ni hubanna kan jedhe qindeessaan tokko dhukkubsattoonni baay'een wal'aansa argachaa hin jiranis jedheera. Beellamni isaanii dheerachaa jira. Baasiin malleef saaxilamaa jiru jedha. Hawaasa irratti dhiibban guddaan uumamaa jira jedheera. Ogeessonni fayyaa dhiibbaa wal'aantotaaf sirna fayyaa ga'uuf itti gaafatamummaa kan fudhatu mootummaa akka ta'e irra deddeebiin dubbataniiru. Mormii gaggeessuudhaan wal qabatees ogeeyyiin fayyaa 80 ol kan hidhaman yoo ta'u 9 immoo mana murtiitti dhiyaachuun ni yaadatama. Mootummaa akka ta'e irra deddeebiin dubbataniiru. Mormii gaggeessuudhaan wal qabatees ogeeyyiin fayyaa 80 ol kan hidhaman yoo ta'u 9 immoo mana murtiitti dhiyaachuun ni yaadatama. Konkolaattonni shaqaxa feenee jedhanii fi gara naannoo Tigraayitti imalaa turan naannoo Affaarii fi Amaaraa keessatti akka hin dabarre dhorkamuu BBC'tti himan. Konkolaachiftonni BBC'n afaan Tigriffaatti akka dubbatanitti bakkuma dhaabbatan akka turan erga taasifamanii guyyaa 4 hanga 6 ta'a. Dhimma kanarratti gama mootummaa federaalaatiin wanti jedhaman jiru ammayyuu taanaa gabaasa qaba. Dhimmi kun waliin isaan baramne hammi konkolaattota fe'iisaa danqaman jedhaman 30 ta'a jedhameera. Wanti ifatee jiru yeroo waraana kaaba Itoophiyaa deeggarsi namoomaa Tigraay akka hin seenne keellaawwan dhorkan birattidha. Ammas konkolaattonni kun kan dhorkamanii akkasumas hanga ajajni gubbaadha kennamutti akka eegan itti himamu konkolaachistoonni BBC'n dubbise himaniiru. Konkolaachistoonni akka jedhanitti naannoo Affaar akkasumas naannoo Amaaraatti immoo keellaawwan lama waldiyaa jiran bira yeroo ga'an akka dhaabbatan taasifaman. Konkolaachisaan tokko waldiyaa bakka Sardoomeedaa jedhamu biratti gara naannoo Tigraay akka hin deemne dhorkamnee jedha. Kunis sanbata darbee eegaluu hime. Wanni nu mudate karaa Affaaritti geessu bakka Sardoo jedhamu biratti akka dhaabbannu taasifamne. Jalqaba waldiyaatti nu dhaaban. Ergasii immoo guyyaa tokko booda caamsaa bultii 18 karaa Sardootti maqu bira nu dhaaban. Sardoo erga dhaabbannee guyyaa 3 ta'eera. Sababa isaa gaafannee turre. Poolisoonni federaalaa odeeffannoo hin qabnu jedhan. Haa ta'u malee gaafa sanbataa marii muraasa booda muraasni isaan akka darban akka itti himame dubbata. Naannoo Affaaritti immoo kanneen isaan dhaaban poolisoota federaalaa ta'uu konkolaachisaan kun himeera. Akka konkolaachisaan kun jedhutti ajaja gubbaadhaa dhufeen dhaabsifamuu fi hanga ajajni biraa dhufutti akka eegan itti himame. Wantoonni konkolaattonni tokko tokko fe'an kuduraalee yeroo keessa ala'an akka jiran abbaan konkolaataa BBC'n dubbise himaniiru. Miini kan fe'ame immoo zayitaa fi sukkaara Jibuutiidhaa fe'amee ta'uu dubbatan. Eejensiin daldalaa fi alergii naannoo Tigraay sababa konkolaattonni guramaniif ibsi akka kennamu naannichaa fi ministeera daldalaa Itoophiyaaf xalayaa barreessuu ibseera. BBC'n dhimma kanarratti aangawoota mootummaa dhimmi kun isaan laallatutti bilbilus deebiin arganne. Ji'oota muraasa darban gartuu TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elii fi mootummaa federaalaa gidduu himannaan garaagaraa adeemaa jira. Ibsaman keessaa tokko kan ta'an Ngugi wa Thiong'o umurii ganna 87tti du'aan boqotan. Lammiin Keeniyaa kun waggoota 16 darbaniif adeemsa Keeniyaan waanjoo kolonii Ingilizii ofirraa qolachuudhaaf keessa dabarte qaacceessanii barreessuudhaan addunyaadhaaf ibsaa turaniiru. Barreessaan kun maaliin yaadatamu? Obbo Tafarii Xaafaa Nugusee biyya Ameerikaa Yuunivarsiitii Noorz Weestern jedhamutti barsiisaa og-barruuti. Ngugi wa Thiong'o baay'ee nama guddaadha. Utubaa og-barruu Afrikaati. Og-barruun Afrikaa utubaa lama qabaa jedhama. Tokko Chinua Achebe, lammaffaa Ngugi wa Thiong'o. Addunyaarra gaafa deemnu yuunivarsiitii hedduutti Awurooppaa ta'uu Ameerikaa ta'uu kitaabni Ngugi wa Thiong'o barreesse inni qoratamu yookiin hin baratamu. Kitaabni Achebes akkasuma baratamu. Isaan lamaan yoo laaltee jettee garaagarummaa qabu garuu utubaadha. Ngugi wa Thiong'o immoo afaan keetuu aadaa keetii. Afaan kee otoo hin jiru ta'e aadaan kee hin jiru. Waggaa lama dura argeen tureen wal arginee turre. Aga ammaa decolonizing the mind kan jedhu kana sammuu bilisa baasuu kan jedhu kana aga ammaa itti amantaa jennaan itti amanaan jedhe. Maaliifii jennaan jalqabarraa garboonfataan afaan keetti duula. Jalqaba
kan inni irratti xeeffatee barbadeessuu barbaadu afaan keetti. Afaan kee dhabdeennaan waan hunda dhabdeerta. Salphumatti diinagdee kees, lafa kees, qabeenya kees waan barbaade fudhachuu danda'a. Kanaaf bilisummaan dhugaa kan dhufu afaan keerraayi, aadaa keerraayi. Aadaa kee qabatteennaan, afaan kee qabattee, afaan kee guddisteennaan isarratti dabaltee barattee isarratti afaan biroo barattee jennaan dabalatteennaan si humneessa. Anniisaa akka godhattu godha. Yoo isa si dhabsiisan garuu humna dhabdaa, anniisaa dhabdaa hin kuftaa. Kana filoosofiin Ngugi wa Thiong'o kanatti jaalatama. Keessattuu uummata Afrikaa qofa otoo hin ta'in uummanni koloniyaalizimii jala ture, uummanni garboome, Eeshiyaas, Laatiinis, uummanni hunduu baay'ee isa dinqisiifatu, baay'ee isa jaalatu. Kanaaf namni kun nama guddaa utubaa ogbarruu Afrikaati kan jedhu. Maaliin beekamu barreeffamoota isaanii mee waan ibsa? Barreeffamoonni isaanii baay'eedha. Fakkeenyaaf jalqaba kan ittiin jalqabanii Weep Not Child kan jedhu kitaaba baay'ee bareedduu tokko. Kitaaba sana taanee Decolonizing the Mindiin kitaaba isaaniiti. Devil on the Cross kitaaba isaaniiti. Afaan Kuyyuunis barreessaa turanii hedduudha egaa kitaabonni isaanii. Dhaloonni kan irraa baru duraan dursee aadaa ofiitti deebi'uudha. Afaan biraa barachuun barbaachisaadha garuu isa biratti afaan ofiis eenyummaa ofiiti. Guddaa galatooma. Hedduu galatooma.